yeroo biyya gallu bilbila meeqatu nu fayyamamaa kiiloo meeqan nu fayyamamaa kiiloo tokkotti birrii meeqa kaffalamaa yoo tirfii ta'ee of eeggannoo isin gochuu qabdanii waan ana mudate akka isin mudanne kaleessa isiniif qoodeen ture ammas immoo waan irraa fi isiniif qooduu barbaada jechuudha. Alhamdulillah nagaa biyya galee jira. Mushurraa dhalleedha abaaboonis kana mana kiyya gaheetiin jira. Alhamdulillah rabbil alamin hunduma keessanii rabbiin yaada muraada keessan isiniif guutee biyya namaarraa kushiinaa madaamii shinti beetii madaamii dhiqurraa rabbii isin haa galchu. Jireenyi guutee hin guutu ani akkuma ta'e haa ta'u jedheetiin galee jechuudha. Alhamdulillah na akkasii gaa yoo fayyaa qabaatan asittis hojjechuun ni danda'ama hedheetuma abdii qaba inshallah. Bilbila meeqa kan jedhamuu fi akkasuma immoo meeshaa kiiloo meeqa fudhannee galuu qabna itti daballee kutachuu hin dandeenya kiiloo baay'ee irratti kan jedhu waa hedduu isiniif qooduuf ta'a. Hordoftoota kiyya viidiyoo kiyya laayik sheer gochuun haga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Nama jaalatan kamiifuu sheer gochuun dagatina. Waan jechuu barbaadu ni tokkoffaa jechuudha. Ani uffata naannoo kiiloo 25 waan akkas gateera boolee keessatti shaantaa tokkos gateera. Kaleessa viidiyoo isin hojjedheen ture wallahi baay'ee tokko natti dhagahame sanuu namoonni tokko tokko TikTok irratti miidiyaa irratti na beeku misoo jedhanii na dubbisu wallahi hojjejaaf miti garuu ani gaafa ni gattaa'e shaantaa keessaa mi'a guuree achi keessatti gatu baay'ee tokko nama dhamaasu jechuudha. Waan na mudate rabbi isiniin hin ga'ini waan sin ajaa'ibu meeshaa hin barbaachisne kana irraa qoodisiin jedhu hanga kiiloo tikkeettii keerra jiru siif cite iji tokko irra darbiteennan hin darbu jechuudha. Asii achi maashina qabee dhaabbata miizana qabee dhaabbata jechuudha. Isaanis achitti si daangessu jechuudha. Deemirraa kaasi siin jedhu jechuudha. Achuma keessa dhaabbattee shaantaa baatteetu irraa qannastaa jechuudha. Yoo kaffalachuu barbaadde immoo akka Bahreenitti diinaara meeqa beektu diinaara 7 jechuudha. Kiiloo tokkotti diinaara 7. Riyaala Suudii 70. Dirhama Suudii 70 kiiloon tokko jechuudha. Isin galee achi keessatti itti kaffala yoo jettu. Asitti naannoo birrii 3,000 wayitii jechuudha. Wanni ati kiiloo tokkotti fuutee galtu sun immoo uffata 2 yookiin 3tu kiiloo tokko ta'a jechuudha. Wallahi billahi namoonni biyya namaa jirtan taalbaajii walitti hin guurina. Shii ta'a mana biratti nuffadha jedhee birrii hiyya baasee shaarbii wajjin bitee waan meeqa bakka osoo nama mararuu osoo natti tolu kiiloo tokkotti naannoo birrii 3,000 Itoophiyaa hin kaffalu jedheetanii maaliif kisaaraadha bakka birrii 3,000 uffata tokko bittaasii jechuudha. Akka kanatti tuu bakka duukaa mararamuu gate ani beekaan tirfii godhee fuudhee dhagala wanni isin galuu qabu. Uffata kiiloo 46 kan nama hayyamamu meeshaa kiiloo 46 akka addunyaatti kan uummanni irratti walii galee seerri addunyaa jechuudha. Kiiloo shaantaa tokko kiiloo 23 shaantaa tokko 23 jechuudha. Shaantaa harkaa tokko immoo kiiloo 7 siif hayyamamaa jechuudha. Walitti kiiloo 53. Kiiloon 53 kuni baay'ee tokko xiqqoodha jechuudha. Bakka atumti uffata jijjiirrachuu sin geessu namni harka silaalaa waa meeqa jira gaafa biyya galtee uffata bituun xiqqoo sitti ulfaachuu danda'a birriin si mararaa kana ilaalleetu walitti guurraa jechuudha. Garuu boolee keessatti ana bichaa miti wallahi nama meeqatu taa'ee gadi buura birdilimsii kana faa fuudhanii dhaqanii birdilimsii kun okaa kiiloo meeqa xixiqqaa kana jechuudha. Birdilimsiin biyya keenyas ni jira akkoo sana diinaara 31 faa gaafatu jechuudha. Birdilimsii tokkitti diinaara 31 jechuun birrii 310 Suudii yookiin Dubaayitii jechuudha. Ati birrii kanaanii 2 bittaa jechuudha bari biyya. Isa kiilootti kaffaltu kana wanni isin dhaamu barbaadu uffata bituurratti hin xiyyeeffatina. Tokkoffaa irratti uffanni orijinaaliin biyya jira. Meeshaas biyya arabaarraa hin bitina. Yoo dadhabina sammuu qabaattan malee kan isin meeshaa biyya arabaarraa illee bittanii galtan wallahi billahi ani maankaa takka bitee hin galle jechuudha. Maaliif meeshaan biyya keenya keessatti gurguramu hundi isaatu alarraa gala Itoophiyaa warshaa takka yoo hin qabdu jechuudha. Garuu uummanni keenya warri meeshaa biyya alarraa galchan meeshaa orijinaala fidu jechuudha. Uffata orijinaala fidu jechuudha. Akka biyyoota arabaa miti. Kanaaf meeshaa tokko sin bitina kaargoo yoo gootan kaargoos gaafadheen tureen. Kaargoo gochuuf immoo akka Bahreenitti kiiloon 50 birrii diinaara 65 jechuudha. Kiiloon 50 birrii 650 jechuudha. Akka nu biraatti akka Dubaay akka Suudiitti yeroo
birrii jijjiiru. Dhiifamaa yeroo geddiramu እና shaantaan achi keessatti gatees birrii gooniin bitee uffata achi keessatti gatees akkuma namaatti shindi beetii miiceen bitadhee natti dhaga'amaa hin jiru garuu an dhugaa dubbachuuf shaantaa 4 fuudhee dhaqe dhugumatti tirfiin fuudhee dhaqe ani maaliif an duraaniin itti kaffaleen fudhee galaan jedhe akka suudiif akka Dubaayitti akka suudiitti hin gaafanne akka Dubaayitti itti kaffaltee fudhattee galuu dandeessa kiiloo irratti yeroo tikeetti sii muranii itti dabalanii sii muruu jechuudha. Garuu wal kaadha biyya hundaati wal kaadha baay'ee tokko sanarra immoo yoo danda'ame uffatuma nama bichisiifachuu yookiin immoo ofii bitachuudha yeroo galan birrii isaa dursanii as ergatanii galanii faasii bitachuu wayya kiiloo haga tikeettiin keessan isin eeyyamu akka idil addunyaatti kiiloo 53 23 shaantaa lama xixiqqaa lama jechuudha torba immoo harkatti jechuudha kana wal dabarsite taanaan miizanni dabarsu paaspoortii keessa irraa fuudhu jechuudha hammati sirreessite hiddeetti kennitutti isa waan sana ajaa'ibu meeshaa achi keessaa hir'iste sana ganaa hidhatta boolee keessaa ba'iiti boolee makana keessa suuqinni jira dhaqii feestaala bitii kottuuti feestaalatti naqiti gadi baasisiin mee rabbiin suraadha namni boolee paaspoortii nama harkaa fuudhu kanatti haga ati uffata kana itti kaffalaasiin jirtu miti fuutes deemaan jirtu miti asitti dhiisuun immoo seeraan ala natti saatiin natti deemeera ayyariin na ba'a kun nun ilaallatu nuti seera kabachiisna jedhan ifama sagaleen akka baara baay'ee tokkoon gaddee walla baay'ee natti dhaga'ame jechuudha boolee sana keessatti namni hunduu na biraa godaanee sokke jechuudha ituun achi kee dhaabbadde amma sirraa fuudheen itti geessee mazan amma sirraa fuudhee itti geessee mazan yeroo mazanee raadhu jechuudha. Berere dhaqiitii feestaalii bitiitii gadi baasiitii shortaatti kenni shortaa jiraa jedhu ani maalittiin beekame boolee keessa nama laaltanii deemtu malee boolee kee hojjechaa turtanii maalitti beektu boolee keessa deemtanii kana sana gochuu wallahi taalbaajii yookiin uffata wajjin fatanaa kana hunda argu baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Addis Ababaatti kaargoo yoo gootes kaargootis dafeen ba'uu guyyaa meeqa deddeebitaa achi keessatti wajjin sitti lakka'aa. Ani akka kootti uffata kaargoo gochuuf meeshaa kaargoo gochuurra yoon dogoggoree biteeraa illee boolee keessatti gatee galuun filadha durisa amansiisee jira jechuudha. Kanaaf shaantaa gurguddaa lamarratti kiiloo 17 tirfii ta'ee jechuudha. Anis beekaman tirfii godhe garuu bara darbee waggaa 3 dura yeroon galee naannoo kiiloo 75 wayiin fudhadhee dhaqee waan sana ajaa'ibu gaafa sana imanuu dabarsanii wallaahi. Imanuu dabarsanii bakka akka carraa wayii isinii galee amma immoo sababa Iraaniif Baahireenii wal lolaa turtee fi ayyariin baay'eeyyuu argamu kanaaf jedhanii bakka hin qoxxubu jechuudha kiiloo tokkitti irra darbee nama birrii si gaafatu jechuudha inni akkasii habiiboche of eeggannoo godha bilbila meeqa fudhannee galuu dandeenya maaltu darbaa maaltu darbuu kan jedhu irratti immoo bilbila haga barbaadan fudhattanii galuu dandeessu waan tokko wanti dhorkamu hin jiru bilbila namni isin fattashu hin jiru warqiis namni isin fattashu hin jiru garuu akka jedhamutti qaallittiin kan koo shittoo fi shaamboo aduu waan akka maqaasii xilaa waan akkasii shaantaa guddaa keessa kaa'uu qabda malee shaantaa xiqqoo keessatti waan qarri qabu darbuu hin danda'u jechuudha. Shittoonis hin ta'u naan jette qaallittiin koo garuu namoonni fudhatanii darban jiru. Kana fakkaataa inni akkasii wallahi naggaadonni uffata gurguratan jechuudha. Bakka waama nu fayyadu wayii seenee isaanirraa walitti harree birrii keenyaan gannee galla jechuudha. Ana bichaa miti namni uffata achi keessatti gate namoota akka kiyyaa hedduu jira jechuudha. Ani garuu ofii koo bichaan viidiyoo waraabee hundas viidiyoo waraabuun natti hin hojjenne kan kooyyuu yeroon shaantaa isa tokko dhaqee gatu yeroon feestaalii kadhadhu amma ati as keessa gadi baastutti paaspoortii keessatti hin kennamu naan jedhu mee eessa dhaqeen gataani baay'ee tokkoon canaan naqamee boolee Baahireenii keessatti hundumata kanatti rakkata mucattiin tokko faa masjida sagadaa gara 10 walii jechuudha aaraa qaxxeessa akka bittee fuutee galaarratti masjida sana jara isheen fidanii fudhatanii deebi'an. Ani waan akka tamurii uffataa shaantaa anis waa hedduu gate gara kiiloo 25 akkasni taawwanni gate
yoo akka carraa naa darbe jedheetiin fuudhee dhaqela irratti yeroo tikeetti naa murtanii irratti naa kaffalaa jedheen ture jira kootiin Dubaayitii akkasiin danda'ama garuu qaaliidha Suudii immoo hin beeku Suudiis akkasuma ta'uu danda'a ijoolleen Bahareenii keessa jirtan kiiloo tokko tirfii godheen fuudhee gala yoo jettan dogoggortanii jirtanii meeshaa keessan manatti dhiisaa deemaa yookiin namatti kennadha yoo hin deebitu ta'e immoo booddee dhuftanii fudhattu. Innaa kana fakkaataa habibochi garuu ani alhamdulillah kiiloo 46 qofaas miti kana fuudhee galee shaanxaa gurguddaan lamii naannoo kiiloo 17 tirfii ta'e shaanxaa duddaa tokko immoo naannoo kiiloo 16 wayiiti jechuudha isheenii. Ammas shaanxaan lafarra oofamu kan harka irratti eeyyamamu sana immoo gara kiiloo 14 itti naqee jechuudha sinii galee anis baay'ee tokkoon tirfii fuudhee dhaqee isa kiiloo 14 sana gati naan jedhaniin isa shaanxaa gurguddaa lamarraa kiiloo 17 hir'iseen achi ka'ee egaa kan duddaa tokko ni jirti isheenan dhoksee jechuudha sinii galee ishigaa isa duddaa kana fudhatta taanaan isa lafarraa harkiftu kana gatuu qabda naan jedhan ishii baqqaa jedheetanii warra bina gargaare boorsaa wayii shaanxaa guddaa keessaa nin qaba shaanxaa guddaa keessaa yeroo uffata gatu sanan fuudhee lafa kaa'ee gatuuf jechuudha. Innaa gaafa isaanii shaanxaa ishee lafarra ofuuf fiddee kana ishee duddaa fudhadhuuti ishee kana gati naan jedhan baqqaadhaan paaspoortii natti hin kennanii uummanni yaa'ee sokkee achumaan ishii nan gata jedheeni akkas boroo wayitti deebi'een wallaahi akka hattuutti jechuudha boroo wayitti deebi'ee shaanxatti diimtuu wayiin qaba. Akka rarraafatan wayii isheetti gadichimee dhokadhee bari isa dhufanii na laalu bakka meeshaa kana amma maallaqa keen bittee fuutee boolee dhattee gaafa gattu giraasii nyaata qalbeessi cabaa akkumatti shaanxaatti naqattee yeroo gattu baay'ee qalbeensi caba. Innaa haala kanaan hagatee wayii shaanxaa diimtuu sanatti irraa nan naqadhe jechuudha shaanxaa kiiloo 14 wayitti naqe sana. Haala kanaan dhoksee hagatee wayii irraa hammaarradheera jechuudha waan ijoo ta'u irraa hammaarradhee isa kaan immoo wajjinuma naqee gatee jechuudha. Haala kanaan akka carraa yoonaa darbee dheen fuudhee dhaqee isinis waan akkasii akka isin hin mudanneef manatti mazanadhaa ilaaladhaa kiiloo tokkorra hin dabarsinaa uffata biyya keessaa bittanii meeshaa uffata biyyaa bittanii meeshaa biyya arabaatii bittanii kaargoon godhaa fuudheen galaan kisaaraa malee wanti faayidaa hin qabu. Meeshaa oriijinaaliin biyya keessa jira. Innaa ani immoo jimmattiin galee jira. Jimman jiraadha. Namoonni meeshaa tokko barbaadan majalisii haa ta'u meeshaa akka feetanii viidiyoo nan waraabaa nan hojjedha. Ajajachuu dandeessu bakka barbaadanitti isin kan qaqqabsiisaa hojii hojjennaa namoonni jimma keessa jirtan na dubbisuu hin dagatina. Akkasuma ijoollee wallagaallee jechuudha. Meeshaa maatiif erguu yoo barbaadan. Akkasii zalgii koorratti illee argama laayikii gochuun na daawwadhaa misirroodha abbaa manaa kiyyaa waggaa 7 biraan wal barree jechuudha har'a wal argine haala kanaan jira akkasii ishee